Yadi Malaya Daini, Makena Turawata. Yofige Yusin Kakabo, Linike Office Gomata. Sisarbe Mirga Jirenya, consider what to injuru. Irrecosi Wajenjira, Canada Kesitiru. Yomoti Hananjetu, Amamala Jure. Mudama Jirenya Korabo, Tapasinati. Jireenya yaaddoon qabne jiraachuudhaaf qabxii gurguddaa sadii ilaallee turre yaadattu. Inni jalqabaa waan nu yaaddeessu hundumaa Waaqayyotti gannee dhiisuudha jenne. Qabxiin lammaffaan immoo wanta nu yaaddeessu yookaan wanta nu barbaachisu kadhataa fi mataan galata wajjin Waaqayyo duratti akka beekamu godhuudha jenne. Qabxiin inni sadaffaan nu ilaalle maal yoo jettan waan fuuldura keenya jirutti xiyyeeffachuudha jenne. Egaa ammas jireenya yaaddoon qabne jiraachuudhaaf maal gochuu qabnaan jedhu qabxiin san dhumne inni afraffaan maal yoonaan jettan jireenya yaaddoon qabne jiraachuudhaaf inni afraffaan ilaalcha ofii sirreessuudha. Ilaalcha ofii sirreessuudha. Namni ilaalcha isaa hin sirreessine jireenya yaaddoon qabne jiraachuu hin danda'u. Ilaalcha kee sirreessi. Ilaalcha kee sirreessi. Ilaalcha jechuun maal jechuudhaan jedhu olaallee gaariidha. Ilaalcha jechuun akkaataa itti wanta tokko ilaalluudha. Akkaataa itti wanta tokko ilaallu ilaalcha jedhameen. Akkaataan ilaalcha keenya immoo hiika waan tokkoof kenninu hin murteessa. Ilaalcha jechuun akkaataan itti waan tokko ilaaluudha. Akkaataan itti waan tokko ilaalu immoo hiika koo hin murteessa. Hiiki nuti kenninu immoo hariiroo nuti dhimmicha wajjin qabnullee hin murteessa. Hiikni sirriin ilaalcha sirriirraa madda. Hiikni wanta tokkoof qabnu hiika dogongoraa ta'e hiikni sun ilaalcha dogongoraarraa madda jechuudha. Namoonni tokko tokko waa'ee hojii isaanii ilaalcha gaarii hin qaban. Waa'ee tajaajila isaanii, waa'ee ofii isaanii, waa'ee namaa, waa'ee waldaa, waa'ee biyyaa ilaalcha gaarii hin qaban. Biyyaaf ilaalcha gaarii hin qabdu yoo ta'e akkamitti biyya san keessatti hojjettee jijjiiramta. Duraan dursi ilaalcha ofii keetii qabdu sirreessi, ilaalcha hojii keetiif qabdu sirreessi, ilaalcha maatii keetii qabdu sirreessi, ilaalcha waldaadhaa qabdu sirreessi, ilaalcha biyyaaf qabdu sirreessi. Akka ati waan tokko laaltu hiika isaa hin murteessa. Hiikni ati waan sana kennite immoo hariiroo ati waan sana wajjin qabdu gaarii yookaan yaaraa gochuu danda'a. Namicha tokkotu saawwa faranjii qaba turedha. Saawwa faranjii qaba. Saawwi faranjii kun yeroo gannaa marga jiidhaa halluunsa magariisa ta'e kana haamee kennaaf. Marga jiidhaa kanaaf gaafa marga halluu magariisa qabu kana gaaf kennuufi baay'ee hin nyaatu turan. Garmalee hin nyaatu hamma nyaatan sana immoo aannan baay'ee hin kennu turan. Garuu ammuma ganni bahaa deemu, ammoo aduun bahaa deemu margi sun hin goggoge. Amma goggogaa deemu immoo margi sunis halluu isaa magariisa irraa gara daalachaatti jijjiire. Marga goggogaa halluun isaa daalachaa kana gaafa fuudhee kennuufi dulloonni isaa kun akka dur marga jiidhaa yookaan marga halluun isaa magariisaa nyaatan sanatti nyaachuu didan. Tuttuqanii madhiisu. Baay'ee nyaatan. Baay'ee nyaachuu isaanii duwwaa miti. Kanarraa kan ka'e aannan isaan kennanis hin xiqqaate namichis hin kassare. Booddee namichi kun qorannaa tokko godhe. Eenyurratti qorannaa godhe? Saawwarratti qorannaa godhe. Saawwan koo maaliif marga nyaachuu didanii? Saawwi koo kun maaliif aannan isaanii hir'ate jedhee gaafa laalu? Saawwatu rakkoo qaba moo marga kanatu rakkoo qaba jedhee qorannaa gaggeessa. Akkas godhe namichi kun. Fuullee yookaan manatsirii jedhamu kana fuullee isa gurguddaa hojjisiisee raawwateeti ija dullootatti hidhe. Ija dullootatti fuudhee hidhe. Fuuldura fuullee isaa halluu isaa maal godhe? Magariisa godhe. Dulloota hundumatti manatsirii yookaan fuullee magariisa qabu kan itti hidhe marga goggogaaf daalacha san fuudhee jala kaa'e. Manatsirii yookaan fuullee isaa magariisa kana keessan marga goggogaaf daalacha san gaafa gadi ilaalani marga isa dur jaalatan isa jiidhaa isa magariisa san ta'ee itti mul'ate. San booddee faara nyaachuu jalqabanidha. Hin nyaatan jedhe.
Nyaachurraan kan ka'e aannan baay'ee kennuu jalqabne. Booddee qorannaan namicha kana maal jedhee kan rakkoo qabu margaa miti. Rakkoo kan qabu dulloota kooti. Ilaalcha dulloota kootu rakkoo qabaa. Ilaalcha dulloota isaanii akkamitti jijjiire yoo jette ijatti manatsirii godhee akkaataatti marga sallaala. Manatsirii sanaan ala gaafa marga sallaala margichi daalacha. Gaafa fuullee sanaan laalan immoo margichi magariisa. Akkatti waan tokko laaltu agarteetta. Namni horii irrattuu qorannaa gaggeessee ilaalcha horii jijjiira. Ati immoo xiqqaatu qorannaa ofirratti hin gaggeessitu. Mana keerratti qorannaan gaggeessitu. Anatu rakkoo qaba biyyicha rakkoo qaba. Anatu rakkoo qaba moo namatu rakkoo qaba. Anatu rakkoo qaba moo hojii nan hojjedhaa jiru kanatu rakkoo qaba jettee akka namicha kana yoo ofirratti qorannaa gaggeessite ilaalchi keenya jijjiirama. Rakkoon ilaalchaa namaaf horii qaba garte. Rakkoon ilaalchaa jireenya saawwaa irratti hangana dhiibbaa argaa jechise jireenya namaa irratti immoo hangamaa geessisu. Museen biyya san deemanii akka gaadaniif seera lakkoofsa boqonnaa 13 lakkoofsa 16 gaafa dubbatan seenaa tokko agartu. Warra hangafa qomoo Israa'el 12 keessa nama 12 fuudhee dhaqeeti mee biyyi Waaqayyoon hin dhaaltu nuun jedhe sun maal fakkaatti? Dhaqaa ta'u ilaalaa koottaa san booddee gabaasa fidaa koottaa jedheen. Gabaasni warra kurnanii kan biraa, gabaasni warra lammaa kan biraa wal fakkaatu. Warri kurnanii biyyi Waaqayyoo jedhe sun sirrumaa wayiniin jira, mukti roomaanis jira, dhadhaaf dammis jira. Garuu maal godha? Namoonni biyya san keessa jiran dhedheeroodha. Nuti isaan fuulduratti hawwaannisa fakkaannan. Kun akkaataa san itti ilaalan. Iyyaasuu fi Kaaleb garuu ilaalchi isaanis jara kanarraa adda, deebii isaanis jara kanarraa adda. Iyyaasuu fi Kaaleb immoo maal jedhanii? Gabaasa jara kanaan hin morminaan. Eeyyee wayiniin roomaaniin dammiif aannan jira. Akkuma jarri jedhan jarris dhedheeroodha. Haa ta'uyyuu malee Waaqayyoon wajjin hin jira. Jarri dhedheeroodha malee gaaddidduun qaban. Waaqayyo gaaddidduu isaan irraa fuudheera, gaaddidduu irraa sokkeera. Nuyi jaricha warra dhedheeroo sana akka nama buddeen maree nyaatutti marree hin nyaannaa. Agartuu tokko hin dandeenyudha, tokko hin dandeenyaan biyya wal fakkaataa daawwatanii. Maalirraa madda rakkoon akkasii kun gaaf jettan rakkoo ilaalcha obboleessa koo. Kanaaf jireenya yaaddoo hin qabne jiraachuu yoo barbaadde sin gorsaa ilaalcha kee sirreessa. Waan tokko gaafa laaltu kallattii sirriirra dhaabbadhu ilaali. Waan tokko gaafa laaltu kallattii sirriirra dhaabbadhu ilaali. Gubbaarra dhaabbatanii waan tokko gadi ilaaluu fi gajjallaa dhaabbatanii waan tokko asii ol ilaaluun garaagarummaa qaba. Ciisanii ilaaluurra hirkatanii ilaaluu wayya. Namoonni tokko ciisanii ilaalu. Waan tokko ciisanii ilaaluurra hirkatanii ilaaluu wayya. Hirkatanii ilaaluurra immoo taa'anii ilaaluu wayya. Taa'anii waan tokko ilaaluurra immoo dhaabbatanii ilaaluu wayya. Nama taa'ee waa ilaaluurra nama dhaabbatee ilaaluutu waa qulleessee ilaala. Dhimma tokko fageenyarra dhaabbannee ilaaluurra itti dhiyaannee ilaaluu wayya. Yeroo tokko agartaa bakka itti irraa dhaabbattee ilaaltu ilaalcha kee murteessa qaba. Fageenyarra gaafa waan tokko ilaallu wanti baay'ee guddaan xinnoo nutti fakkaata. Mee lafarra teenyee gaaf tokko aduu ji'a kana fa'aa gaafa ilaallu waan xiqqoo wayii nutti fakkaata. Aduun garuu xiqqoo miti. Addeessi koo xiqqoo miti. Beektonni gaafa dubbatan aduunis addeessi kunis lafa kana dachaa meeqa caaludha. Lafa immoo gaafa ilaallu guddaadha. Sababni isaa lafatti dhiyaannee ilaallaa aduurraan fagaannee ilaallaa. Kanaaf yeroo tokko ilaalcha ofii sirreessuun gaarii. Wanti fageenyarra ilaallu waan gatii hin qabne nutti fakkaata waan tokko gaafa ilaallu. Tilmaamni keenya illee tilmaama dogongoraa ta'a. Mee waan tokko akkas ilaaltan nan barbaada. Mee harka keenya kana ilaala. Harka keenya kana gaafa ija foonii kanaan ilaallu fi gaafa maayiskiraakooppiidhaan ilaallu garaagarummaa qaba. Harka keenya kana gaafa ijaan ilaallu qulqulluu kan hoomaan qabne wayii namatti fakkaata. Harkuma keenya isa qulqulluu fakkaatu kana immoo ija keenyatti maayiskiraakoppii godhannee gaafa maayiskiraakooppiidhaan ilaallu immoo raammoon garaagaraa baakteeriyaan garaagaraa nama jibbisiisan harka keenyarra. Harka kanaan ittiin hin nyaannu. Maaliif gaafa akkasitti ilaallu qulqulluu fakkaata. Gaafa maayiskiraakooppiidhaan ilaallu immoo raammoo baakteeriyaan maaf irratti argame yoo jette garaagarummaa ilaalchaati. Ilaalcha kee sirreessi. Ilaalcha kun kan dhiiraa kan dubartii. Ilaalcha faranjii nama gurraachatu. Faranjiis nama gurraachas Waaqayyo qixxuma uume. Jarri sammuu isaanii hojjisiisan.
numoota teenya yaaddofnu haala mijataa hedduu qabnu. Ilaalchi nuti biyya keenyaaf qabnu sirrii miti. Namoonni baay'een kanaaf ilaalchi keenya sirrii waan hin taaneef biyyaa bahuu barbaadna malee biyya keessa taa'uu hin barbaadnu. Raawwattee jecha ani hin danda'u jedhu jecha hin danda'amu jedhu hin fayyadamin. Dhiisi lallaba akkasii dhiisi faarfannaa akkasii jechi hin danda'u jechi hin danda'amu jedhu eessarraa madda yoo ta'e ilaalcha kee irraa madda. Wantichi waan hin danda'amneef hin danda'amu. Ati hin danda'amu kan jette ilaalcha keetti akkatti ilaalteetti. Hin danda'u kan jette ilaalcha ofii qabdu. Hin danda'ama jechuun hin danda'amu. Qabxiin inni shanaffaan jireenya yaaddoon qabne jiraachuudhaaf qabxiin shanaffaan maal yoo jettan sammuu keenya hojjisiisuudha. Sammuu keenya hojjisiisuudha. Karaan ittiin sammuu keenya hojjisiisnu akkuma jalqaba jenne yaaduudhaan. Namni yaadu sammuu hojjisiisa. Fageessanii ilaaluudhaan. Sammuun fuullee jaati. Sammuu yoo hojjete hin kalaqa. Mee qoy waan tokko sitti maaku. Abboonni keenya akaakayyuun koof akaakayyuun kee hin baranne. Abboonni keenya hin baranne garummoo qubeen lakkoofne garummoo hin yaadu. Yaadurraan kan ka'e sammuu isaaniis hin hojjisiisu. Abboonni keenya waan sammuu isaanii hojjisiisaniif rakkoo isaan mudate hundumaaf furmaata argachuun jireenya isaa mo'achaa turaniif. Jireenya isaanii mo'achaa turaniif. Jireenya isaanii maaliin mo'ate yoo jette sammuu isaanii hojjisiisan. Fakkeenya tokko. Meeshaa qonnaa, meeshaa ijaarsa manaa, meeshaa mana keessaa itti fayyadamu hundumaa koo bu'aa sammuutiin, bu'aa yaaduutiin. Rakkoo isaan qunname keessa boof jedhanii yaadanitti waan sana kalaqani malee Waaqayyo isaanitti akkasitti qotamaa akkasitti gingishaan hodhamanii Waaqayyoon abjuudha yookaan mul'atan ittiin dubbanne. Meeshaalee mana keessaa ilaalame gundoon gingilchaa fi hubboo duwwaa fudhattu hubboo isa bishaanti waraabamu kana yoo fudhatte dubartiin koo abjuudhanii miti gundoo kan argite gingishaa kan ishiin argite Waaqatu itti dubbatee miti. Rakkoo kee akkamitti akka midhaan sooramu akkamitti akka gingifamu gaafa rakkattu sammuu hojjisiiste sammuun hojjennaan sammuu hojjetetu gundoo uume sammuu hojjetetu gingishaa uume bishaan yaa Waaqatu kenne bishaan yaa'aa jiru kan akkam godheetan manatti fudhadhee gala gaafa jedhan sammuutu hubboo hojjedhu. Waaqayyoon qotiyyoo kenneef irraa harree farda saawwa kenneera. Qotiyyoon akka qotu harreen akka ba'aa baatu fardi immoo akka yaabbatamu dullattiin akka ilmamtu abjuun inni agarre obboleessa kiyya. Abboonni keenya dullattee ilmuun har'a hin jalqabne qotuun har'a hin jalqabne abboonni keenya sammuu isaanii kan itti fayyadamaniiti qotiyyoodhaan qotuun akka danda'amu dullattiin akka ilmamtu harreen akka ba'aa baatu farda akka yaabbatamu akkamitti argata yoo jette sammuu isaanii hojjisiisaniiti. Bara baay'ee lafa deemanii otoo harreen jirtu bara baay'ee ba'aa baatan garuu otoo qotiyyoon jiru bara baay'ee harkaan soqan otoo gundoon hin uumamin gingishaan uumamin midhaan qulqulluun taane nyaachaa turaniiru. Garuu booddee sammuu isaan hin teenye harka marata hin teenye rakkoo isaan qunname hundumaa fala barbaadaa jiru. Kinoo nu har'allee itti fayyadamaa jirra bu'aa sammuu isaaniitti. Mee waan xiqqoo waan salphaa fakkaatu sitti namaa dhageeffadhu. Anaaf si nama baranne jennu kana amanna. Haadha keenya isheen baranne, abbaa keenya isaan baranne sana waayee. Akkamitti hojjette nu baranne jenne malee sammuu keenya nu hojjisiise. Isaan hin baranne sammuu isaanii hojjisiisaniiru. Waan isaan uuman irratti maal dabalame? Nuyi teenyee abjuu eegne, nuyi teenyee raajiidhaan akka nuti dubbatamu eegna. Akkas godhe akka jedhamu. Hin jedhu Waaqayyo sammuu see kenneera sammuu kee hojjisiista. Qophii buddeenaa fi ittoo gaafa ittoo laallu akkaatitti qophaa'u duraa duuba isaa kan argatte koo dubartii sammuu ishee hojjisiiste. Hojiin namaa fooyya'aa bule. Hojiin namaa fooyya'aa bule. Ittoon jalqabaa tarii soogiddan qabu ta'a. Mi'aawuu dinnaan soogiddeetti dabalame. Waanuma isaan qopheessan kanaayyuu nu seeran hin goonu yeroo baay'ee. Dubartiin aannan ilmitee aannan sun raafamee akka dhadhaa ba'u. Dhadhaan hareera akka ba'u hareerri immoo baaduu akka ta'u kana hundumaa bu'aa sammuuti. Mee otoon akkana godhe maal ta'a? Otoon irraasee otoon sochoosee maal ta'e irraasteen sochoosee dhadhaan bahe. Isa dhadhaan irraa bahe kana immoo
otonan ibiddaan bobeesse maal ta'an baaduu ta'e. Bu'aa sammuuti. Namni koo jalqaba buddeena irra nyaannu kana nyaanne qixxaa yookaan maxinoo nyaachaa ture. Fooyyessee daabboo godhe. Fooyyessee buddeena godhe. Buddeenatti absiitiin akka godhamu koo kan hime waaqayyoota abjuudhaan dubartiitti miti. Dubartiitu yaalii booddee otoo absiitiin godhin absiitiin itti godhamee jettee ilaalte. Dubartiin sammuu ishee hojjisiiste absiitii argatti. Dubartoonni bara kanaa absiitii iyyuu seera ittiin godhan ilaalame. Ilaali waan baay'ee gaafa jireenyi haala mana keessa jiraannu kana gaafa ilaallu bu'aa sammuu dur koo namni muka guddaa jala jiraata. Otoo sammuu isaanii hojjisiisuu baatanii amma ammaatti muka jala jiraanna ture. Muka jala jiraatu xiqqoo turanii muka caccabsanii waan akka daasii hojjetan. Xiqqoo turaniit immoo mana mukaa ijaaran. Asiinis banaa kan ta'e. Mana mukaa kanatu immoo dhoqqee siniitti hin dimnidhanii mana dhoqqee jiran. Booddee dhagaa simintoo akkasitti fooyya'aa dhufe. Haala ciisicha namaa gaafa ilaaltu namni jalqaba lafa qullaa kanarra rafa ture. Booddee immoo baala cabsatee irra rafe. Xiqqoo tureet immoo margarra rafe. Xiqqoo tureet gogaa horii yookaan itillee irra rafe. San booddee immoo mukarraa siree hojjetee irra rafe. Booddee firaashii margaa, firaashii ispoonjii kan. Kun hundumtuu fooyya'aa bule eenyu fooyyesse? Nama sammuu isaa hojjisiisetu fooyyesse. Waaqayyo hunduma keenyaaf sammuu kenneera. Maarree garaagarummaan keenya kun keenya sammuu hojjisiisna kun keenya hojjisiisna. Hiriyaan kee sammuu hojjisiiseeti waa kalaqaa bula. Ati garuu sammuu hojjisiisuu dhiistee sammuu rakkista sammuu dhiphista. Kanaaf mata dureen keenya inni guddaan yaadi malee yaadda hin jedhama macaafa qulqulluun. Mee waan tokko ilaalaa sanyii midhaanii qotee bulaan facaasu gartuu an gammoojjii ta'u kan biraa, an baddaa ta'u kan biraa, an badda daree ta'u kan biraa. Kan akka abjuudhaan argisiiste fakkaata. Waaqayyootu abjuudha yookaan mul'atan dhufee ilaa obbo Abalu midhaan akkasii gammoojjii facaasta. Midhaan akkasii immoo badda facaastanii waaqayyo abjuudhaan dubbanne bu'aa sammuuti. Tarii yeroo jalqabaa midhaan badda daree faca'uudha malee gammoojjii faca'ee badee beeka. Hangammoojjii faca'uudha malee immoo badda daree faca'amee badee beeka. Yaalii hedduu booddee garuu itti baraa dhufan. Ookee kun naannoo qilleensa gammoojjiif ta'a, kun immoo qilleensa baddaaf ta'a, kun immoo qilleensa badda dareef ta'a jedhanii yaadan. Agartaa hiyyummaaf harka hin kennine sammuu isaanii hojjisiise. Jireenya yaaddoon qabne taanaan ati obboleessa koo baratteettam qubee lakkoofteettam sammuu kee hojjisiise. Sammuu kee hojjisiise. Bu'aa sammuu abaabilii keetiin jiraachaa jirta. Dhaloota bu'aa buusuu yoo barbaadde akka abaabilii kee sammuu kee hojjisiise. Waa'ee sammuu hojjisiisuu waan xiqqoo nan dubbadha. Waa'ee Oromoo duriif waa'ee Oromoo ammaa iyyuu kaasuu nan barbaada. Oromoon ammaaf Oromoon durii tokko miti. Oromoon durii hin baranne garuu sammuu isaa hojjisa. Oromoon ammaa barateera garuu ogaa waa kalaqu ogaa waa uumu ogaa sammuu isaa hojjisu. Sammuu isaa oduudhaan waan biraaf ogaa dabarsuu agarta. Akkamitti naan jenna mee Oromoo durii ilaali. Dandeettii yaaduu ijoollee isaa ogaa gabbisu. Oromoon durii dandeettii yaaduu ijoollee isaa ogaa gabbisu akka isaan sammuu isaanii hojjisiisan jecha tooftaa adda addaa qopheesseera. Akkatti ijoolleen sammuu isaanii gabbisaa bulan sammuu ijoollee isaanii hojjisuuf jecha tooftaa garaagaraa qopheesse. Fakkeenyaaf tooftaa ittiin sammuu ijoollee isaa hojjisu keessaa tokko hibboo. Hibboo jedhee gaafii gaafata. Mucaan hibba akka waa'ee hibboo gaafatames immoo sammuu isaa hojjisiisee akkana jedhee deebii isaa argata. Kun koo yeroo dabarsuuf miti. Sammuu ijoollee isaanii hojjisuudhaaf jedhaniiti waan dhoksaa fakkaatuun hibboodhaan hin gaafatu. Yoo hibboo san dhabanoo lafa naa kennu asumaanuu immoo lafa Oromiyaan qabdu. Olloota isaanii biyya isaanii hin barsiisu. Lafa naa kennu Adaamaa sii kenneera, Jimmaa sii kenneera, Naqamte sii kenneedhaan. Akkatti maqaa biyya sammuu hojjisiisuudhaan kun sanduwaayyuu miti immoo hibboo kan fakkaatu ollaan isaanii eenyu akka ta'e akkatti barsu agartaniitu. Hibboo isa taar jedhamu san isa dibicha jedhamu san hin beektu baay'uliin keessaan. Gaafa gaafatamani lakkaaniiti abbaa warraa haadha warraa ijoollee dhiiraa lama dubartoota lakkaanii sammuu isaanii hojjisanii warra baabaluuti. Waan lamam tokko ollaa isaanii baru. Lammaffaa sammuu hojjisiisu. Halkan ibidda irra ta'anii raawwatanii nyaachaa sammuu hojjisiisu. Waan akka afoolaa, waan akka mammaaksaa itti himaa,
akkas ture jedhaanii waan dheeraa oduun antime waan dheeraa sana ijoolleen sun immoo sammuutti seef gooti. Egaa Waaqayyoon gaafa Addaamin bineensota beeyladoota maqaa baasi jedhuuni sammuu hojjese deeni. Addaam gaafa maqaa baasu calliseetu makkoo waan matti dhufe hin jenneen. Akkaataa isaanii amala isaanii hojii isaanii ilaaleetti sareedhaan gaafa saree jedhu amala ishee ilaaleetti. Ilaaleetti ati saree jedhamine. Bineensa immoo akkaataa garaasaa of jalachuusaa ilaalee bineensa jedhame. Qeerransa jedhame, leenca jedhame kan jedhe kana hundumaa sammuu isaa hojjisiisetti kana wajjin maaltu deema jedhee raawwate akka hiika qabutti jedhe. Egaa nuni yeroo ammaa akkoo shanideewwan shanii yoo jedhamne sammuu keenya hojjisiisnu baay'ooleen keenya kaalkuleetariitti kaa'anna. Kun falaa miti. Kanaaf jireenya yaaddoo hin qabne jiraachuudhaaf falli inni guddaan maali yoonaan jettee sammuu keenya hojjisiisudha. Gooftaan hunduma keenya eebbisu. Egaa mata dureen keenya inni guddichi hin irraanfatina. Yaadi malee yaadda'een. Yaaddoo maaltu fida laalleerra. Jireenya yaaddoo hin qabne jiraachuudhaaf maal goona? Amma qabxii shanii laalleerra. Qabxii ja'affaaf isa booddee kan jiru torbeetti fufna. Gooftaan hunduma keessan haa eebbisu. Eebbifamaa. Shalom.